Hayyee okay har'a gaafii qophii bashannanaa fi qophii jaalalaa isinii qabannee isiniin bohaarsinee jirra jennee abdii qabna. YouTube kennammoo akka subscribe nu gootanii like nuuf gootan immoo warri maatiin taane maatis nu taatan abdii isin biraa qabna ijoollee Oromoo. Hanni kan nama addaati nama cimtuudha nama jaalatamtuullee nama beekamtuudha. Uummanni Oromoo kun osoo kan baay'isee yaani akka nama tokko jaalatu yaani akka artii gurguddaa yookaan artistoota gurguddaa jaalatan kana yaani ni jaalatu garuu bira dhaabbatan kana jajjabeessanii hanni nama hojii yaani wanti ishiin hojjettuu fi wanti ishiin hojjechuuf yaaltu wanta guddaa fi wanta bakka guddaadhaan ishii gahuudha waan ta'eef jajjabeessaatii cinaa dhaabbadhaa YouTube subscribe like godhaa. Fakkaattonni akka keenyatii fi nutillee ni jirra nu cinaa dhaabbadhaa nu jajjabeessaa yaani baay'ee namni tokko abshir namaan jedhee haala itti jirtuun gaariidha jabaadhu goboziidha waan gaariirra jirta jedhee nama jajjabeessuun waan hunda caalaa namni bakka onnee godhata namni ni jabaata namni irree ofii jabaaffateeti waan gaarii tokko saba ofiitiif hojjechuu danda'a jechuun namni gaduma beektooni sabaaf sagalee ta'uun cal jedhaniiti miti maaliifi kaameraatti bahuu fi waan dubbatan adda baafachuun wal adda saniif iyyuu nama kana dandeettii akkanaa qabuu fi qaroo Oromoo qeerroof qarree kana jajjabeessuu fi cinaa dhaabbachuun dirqama Oromummaa keenya dirqama Oromummaa kiyya dirqama Oromummaa keessanii waan ta'eef artistii Haanni nama jaalatamtuu fi nama cimtuudha jajjabeessaa cinaa dhaabbadhaa biyya hambaa keessa teettee biyya namaa keessatti konfiidensii godhattee akkanatti saba ishiitiif sagalee ta'uun baay'ee na gammachiisaa na boonsaa akka kiyyaatti isiniin jedha jajjabeessaa isiniin jedha galatoomaa qeerroo qarree ilmaan Oromoo mee atillee dhaamsa qabduuf naaf dhaamii hordoftoota kiyya kanaas hin jaahaniin. Okay, kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota sokkaareetu galatooma yeroo keessan aarsaa gootaniin wajjin turuu keessaniif guddaanuuf galatooma dogongora hoo qabaannin of olchaa isiniin jedha yaada keessan immoo nuuf barreessuu hin irraanfatina micoota na cinaa dhaabbadhaa saapoorti godhaa viidiyoo isii waan akkasiitiin isii cinaa dhaabbadhaa akka gara fuulduraatiin akkuma kanaan duraa video durarratti sinitti mee jedhee hojii bareedaadhaan mul'anni isii kan abjuun isiiti abjuu isiisan dhugoomsuudhaaf isin dhugaatti cinaa dhaabbachuun dirqama Oromummaa haa ta'u isiniin jedha kanuma isiniin jedha galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa. Hayyee ijoollee Oromoo qeerroof qarree ka biyya keessaa ka biyya alaa nageenyi teennaa bakka jirtanitti isin haa geechuu wala jajjabeessinuu wal quba haa qabaannu wal cinaa haa dhaabannu isiniin jennaa. Waan wajjin turtaniif galatooma hedduu isin galateeffannaa turtii gaarii isiniif haa ta'u halkan gaarii turtii gaarii deema abboo gara deema gara rafta jirti mucayyoo jumanne okay gaafiin ittaanu artistii Haanii YouTube jaalallee hin qabu jettee anaaf isheen jaalallee dhabuun ishee gaafii natti ta'a. Isinis immoo gaafii isinitti ta'uu danda'a. Garuu immoo maaliif gaafii jaalallee asaa kanatti jaalallee dhabuun gaafii natti ta'a. Akka kootiitti jechuudha. No, hindulumne sun dardara jechuun yaane maximum ri'aatii yaada. Garuu immoo sa'aatii kanatti akkamitti jaalallee dhabdaa. Dingilii sanaaf dingilii isa yoo jette sun immoo rakkoo. Sun rakkoodha kiis. Garuu immoo taa'ee jaalallee qabdaa tanaan jaalallee hin qabu. Jaalallee qabdaa okay. Dingiliin immoo tuyyoo suni shakkiidha. Maaliif qilleensa fuudha jedhanii waan fuudhaa saniin barree kanaafiyyuu waan sanii waan beekamne waan hin beekamne kuni waan qilleensati. Okay rakkoon qabu duuba jaalallee hin qabu jaalallee hin qabatte sun akkami shakkii godhate. Ankana si gaafachuun barbaanne garuu ofiifachi keessa galte waan ta'eef shakkii godhate jettee garuu immoo jaalallee hin qabu jette. Akkam ta'e? An jaalallee hin qabu jedhee hin jira. Dingiliidha jedhee hin jira. Akkamitti akkana tettee gaafii ta'ee jira. Garuu ani dingiliidha. Garuu dingiliin hin jiru faashinii darbee jira. Ofumaan tartii jedhanii jira. Shakkiidha dingiliin qabachuun irgixanyaa ta'ee dhibba keessaa dhibbachuu hin danda'u. Garuu jaalallee hin qabu. Firii dingilii jechaati. Gaafiin ittaanu mee ati gara fuulduraatti jaalallee baafachuu ni barbaadda yookaan bultii akkamii ijaarrachuu barbaadame? Jaalallee maa baafachuu hin barbaada. Jaalallee malee jiraachuu hin barbaadu waan ta'eef jaalallee osoo hin taanetti abbaa manaa godhachuu hin barbaada. Bultii ijaarrachuu barbaadda. Bultii ijaarrachuu barbaada jechuudha.
jaalalleen barbaadu kanaachi. Jaalallee hin barbaadu. Duuba yoo ati hin jaalanne yoo ati jaalallee hin godhanne duuba abbaan manaa sanuma sanuma bar. Duuba jaalallee ta'e achuma abbaan manaa ta'a malee duuba ati akkamitti jaalallee hin barbaadu abbaan manaa barbaada. Hayi. Amma jechuun jaalallee hin barbaadu anis hin jedhee fi haala amma taa'imii ammaa kanarratti jaalallee rakkoo baay'ee namarraan geessaa jira. Jaalallee hin barbaadu moo jaalala hin barbaadu? Jaalala hin barbaada jaalallee hin barbaadu. Okay, gaariidha. Sa'aatii kanatti jaalala hin barbaadu garuu gaafa biyya galte yookaan biyya kee jiraatte bultii ijaarrachuu yookaan abbaa manaa ni barbaadda jechuudha. Abbaa manaa godhachuu barbaada. Okay, gaariidha. Ammaaf hin qabdu garuu gara fuulduraatti ni barbaadda jechuudha. Okay, mee ati jechuudha akka keetitti dhiira sooshaal miidiyaa kanarraa beekamu moo kan hin beekamne yookaan kan jireenya isaa dhuunfa jiraatu moo kan sabaaf sagalee ta'uu fi kan sooshaal miidiyaa kana hundarratti beekamu faana jiraachuu barbaaddameeti. Gaaffii cimaa na gaafatte. Dhugaa rabbii jechuudha. Gaaffii cimaa na gaafatte baay'inatti ulfaata deebisuufi. Hayyee okay hanni galatoomisin jechaati mee nama isa yeroo sanatti daa'ummaa keessa jaalaltii isaa hedduu na qabdee isaa dhabuun illee na bochiftii jetteeti jirta. Yoo nama sana arge karaa xiittuu karaa lixxuu karaa bariituu adda hin baafadhu ture jechaati jirta. So yeroo sana daa'ummaa keessa daa'ummaanis nama godhuu dandeetti osoo amma ta'eeti jaalalti sun na qabdee jettee illee itti himuu ni dandeetta itti dhiyaachuu illee ni dandeetta. Ati beekara baay'ee ergan biyya namaa dhufe kana jechuudha. Yeroo sanatti ittiin himne jechuudha. Ittiin himne innis matti himne. Yeroo moo wajjin dabarsuu feenan lachuu jechuudha. Innis yeroo wajjin dabarsuu barbaadan illee yeroo wajjin dabarsuu barbaada. Garuu namni aadaa yoo haasa waa'ee jaalalaa waliin haasofnu faasiyaan. Garuu nu walumaan taphannu santu nu gammachiisa jechuudha. Ergan biyya alaa kana dhufe garuu innis gaaffii jaalalaa illee natti dhiyeessee jira garuu hin turre akkasuma wantoonni hunduyyuu hin jijjiirame. Sa'aatima san tureyyuu wanti hunduu hin jijjiirame carraan kiyyaaf keessaa waliin deemuu hin danda'u. Akka hin dandeenye innis beekee akkasumatti bakka seenama yeroo isaa wajjin dabarsanii wajjin manuma oruusaa keessatti taphannuuf jecha nagaa wal gaafanna malee jaalala keessaa baanee jirra jechuudha. Yeroo kaamuu immoo na jalaan badu jechuudha. Okay, mee nama kana innis deebi'ee tooni akka yeroo sanatti jaalala si qabuuf jaalala si gaafate asillee gaafa biyya namaa kana dhufte guddattee yaane erga obbarteeti jaalala kana akkuma kireessan naaf qabdii jedheeti namni kun jaalala san si gaafate mee ati mee akka jaalala gaafa duraa sanatti hin keessummeessinee fi jaalala isaa kana deebitee hin qabaanne wanti si dararee fi wanti jaalala isaa akka duratti san si hin qabsiisne maal jirattee yaaddame akka keetitti? Wantoonni jiran baay'eedha. Gama faamilii keenyatiin jaalalli kiyyaaf keessa wal argachuu hin danda'u waan ta'eef anis innis wal beena jechuudha. Anis faamilii kiyya beekan anis hin beeka dhaloota kiyya beeka dhaloota isaa beeka waan ta'eef nama ollaatillee waan ta'eef sirri wal beena. Kanaaf akka jaalalli kiyyaaf keessa wal argachuu hin dandeenya naaf innis hin beena waan ta'eef asaa wal godhuun barbaanne achumaan dhaabne jechuudha. Duuba nama san jaalala oromummaa yookaan jaalala obbolummaa waliin haasoftanii jechuudha. Amma jaalaluma yeroo sanii yaani gammachuma tisitama yeroo sanii sana waliin haasofna ammoo nu qocaa jechuudha. Soorri san jaalala walitti dhiyeessine jaalala keenya san akkas wal jaalannu san walitti dammarree har'a eessa jirra ka jedhu isallee itti dhaga'ama ashaatti dhaga'ama jechuudha. Duuba kaa'isin yeroo sanatti garuu wal jaalattanii innis jaalala san sii qaba malee sitti hin baasu atis ni qabda malee itti hin baastu duuba kan yeroo sanatti garuu jaalala akka qabdaniin walitti baastan ture garuu yeroo sanatti akka ammaa kana yeroon konfidensii hin taane atillee baastee jaalalti tun na qabde yookaan inni illee baase jaalalti tun na qabde isin hin jenne kunis immoo daa'ummaa fi daamummaa keessaniin waan isin dhiphisee fi walitti hin himanne malee dhibii biraatiin miti jechuudha yeroo sanatti. Hayyee kun rakkoodha walitti himachuu dhabu wal beekurra wal beekuu wayya.